Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kuni qophii addaati. Qophiin addaa keenya har'aatis egaa dhimma marii uummataa tibba kana taasifame irratti xiyyeeffachuudhaani. Kanaafis immoo keessummoota as istuudiyootti affeerraneetti jira. Keessummoonni keenyas Dr. Biqilaa Hurrisaa paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi hariiroo idil addunyaa akkasumas immoo ministeera magaalaa fi misoomaawwan bu'uuraa Caaltuu Saanii guddaa galatooma anaa dhufu. Fadha. Hayyee egaa tibba kana mariin bal'aan sadarkaa biyyaalessaatti mari'atameeti jira. Mee mirri ture akkam ture Doktor? Egaa akkuma beekamu mariin tibba kana jiraattota magaalota gurguddoo Itoophiyaa keessatti argaman waliin gaggeeffame mata duree baay'ee hawwataa ta'e labsiiwwan gubaa fi injifannoowwan mootummaa ida'amuu jedhuun gaggeeffame. Haalli ture baay'ee ho'aa ture. Egaa uummanni mootummaa wajjin wal arguu barbaada. Hariiroon mootummaa fi uummataa baay'ee murteessaadha. Hundaa ol biyya tokko jechaan, biyya cimaa jechaan, biyya hariiroo mootummaa fi uummataa, wal amantaa mootummaa fi uummataa cimaa qabu jechaadha. Bakka mootummaanii fi uummanni waliin dhaabbatee, waliin mari'atee tokko ta'ee ilaameedhaan hojii isaa hin hojjennetti biyya cimaa jechuun hin argamu waan ta'eef waliigala mariin tibba kana ture. Ija sanaan kaayyoo sanaan kan gaggeeffame ture. Miirri isaa baay'ee hawwataa ture. Uummanni mootummaa wajjin walitti dhufee fuuldureetti wal argee yaada isaa kaasuu, hojiiwwan hojjetaman immoo beekamtii kennuu, dinqisiifachuu, nama galateeffamuu qabu galateeffachuu fi akka hiikamuuf immoo dhimmoota barbaadan immoo ifaan ifatti hoggansa mootummaa argatee fuuldureetti kaasuu hin barbaada. Yeroo baay'ee waltajjiiwwan mootummaa fi uummata walitti fidan yeroo dhufan uummanni kaka'umsaanii kan hirmaatu. Onnee baay'ee olaanaa ta'een, kaka'umsa olaanaa ta'een, abdii olaanaa ta'een kan hirmaatu. Maaliif qaama mootummaa fi qaamolee uummataatu waltajjii tokko keessatti, galma tokko keessatti wal argaa waan ta'eef miirri uumamu baay'ee hawwata. Bifa ayyaana ho'ii fakkaatuun simatu jechaadha. Magaala ho'isanii, galma bareechanii, galma keessatti firfirsanii, buna danfisanii, karaa baay'ee nama hawwatuu fi karaa kabaja ayyaana ho'ii fakkaatuun gaggeeffame jechaadha. Kana keessatti immoo hoggansi mootummaa olaanaa bakka hojjetutti qofatu hin ta'in, bakka dhalatee guddatetti otoo hin ta'in, bakka dhalatee guddateerraa, bakka saba isaarraa, bakka itti hojjeturraa, bakka biraa bakka fagoo deemee magaalaa biraa keessatti, hawaasa biraa keessatti marii gaggeesse waan ta'eef sun immoo miirri inni uume baay'ee guddaadha jechaadha. Adde Caaltuu isin immoo yoo egaa Hosaanaa turtanii keessattuu jala bultiirraa jalqabee daawwannaa misoomaa garaagaraa taasistan jira. Mirri ture hawaasa bira ture akkaataan uummanni fi mootummaan walitti siqee waliin mari'achuu mirri ture maal fakkaata laata? Galatoomaanis carraa kana harkachuu kiyyaaf obboleessa kiyya Dr. Biqilaan bal'inaan kaasee jira. Ani dursarratti kaniin kaasuu barbaadu keessattuu mootummaan ida'amuudha yookaan immoo paartiin badhaadhinaa. Ilaalchoota kana dura akka biyyaatti xaxanii caanceessanii nu qabaa turan sadarkaa ilaalchaatti, sadarkaa gochaatti dhimmoonni biyya kun akka fuula duran tarkaanfanne dhimmoota taasisan san qabatamaadhaan lakkaawee rakkooleen san hiikkachuu akka qaban kallattii kaa'een har'a rakkoon san furamaa jiraachuu isaa qabatamaadhaan arguu dandeenyee jira. Kana dura haalli biyya teenya keessa turee fi sirnoonni mootummaattis haa ta'u sirnoonni siyaasaa kana dura biyya tana keessa turan sabaaf sablammoonni obboleeyyan tahanii waliin biyya kana utubuu danda'an ilaalcha jiru osoo hin taane ciminni naannoo tokkoo, ciminni saba tokkoo yookaan immoo jiraachuun saba tokkoo guddina saba tokkootiifis haa ta'u guddina biyyaatiif sodaadha. Kanaafuu tokko jiraachuudhaaf tokko baduu qaba ilaalcha jiru san mootummaan jijjiiramaa kun mootummaan badhaadhinaa kun paartiin badhaadhinaa irratti yaadee karoorfatee dhimma san yaaluu danda'ee jira, wal'aanuu danda'ee jira. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo mana yaalaa dheexee ogeessi cimaan mallattoo dhibdeedhaa sana osoo hin taane ka'umsa dhibdee sanii nama wal'aanutu haakima cimaa yookaan immoo ogeessa cimaadha jedhamee ilaalama. Akkaataa saniin paartiin badhaadhinaa
ogeessa cimaa ta'uu isaa wanni ilaaltuun hoggansi mataa isaatiifuu miira tokkummaadhaa miira waliinii hin qabne paartiin miira walummaatii fi mooraalii akkasiitiin hin ijaaramne biyya tarkaanfachiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kaayyoon mootummaa kanaatii fi kaayyoon paartii kanaatii fi adeemsi mootummaa kanaa wanni ilaaltu hoggansi kun tokko ta'ee naannoleen biyya kana keessa jiran hundinuu wal utubanii ida'amaniiti biyya kana ceesisna malee guddinni biyyaatii fi badhaadhinni waloodhaa jennu san mirkanaa'uu hin danda'u. Ilaalchi jedhamu kun mariilee uummataa sadarkaadhaan gaggeeffamaa ture kana keessatti calaqqeen isaa mul'achaa qabatamaadhaan bu'aa fidaa jiraachuu isaa agarra. Akkuma reefu obboleessi kiyya kaasetti nuti naannoo Oromiyaa irraa dhufne naannoo Oromiyaa dhalanne garuu qe'ee keenyarraa qe'ee biraa deemnee warri biraatis immoo qe'ee isaanirraa qe'ee keenya akka isaan dhaqan taasisuun mataasaa bu'uura cimaadha jedheetii yaada wantoota dhufaa jiranii fi fuula dura dhufuudhaaf yaadamaa jirus jiddu galeessa godhannee ilaalle. Kanaaf ani immoo Hosaanaadhaan dhaqee Hosaanaa gaafaan dhaqu intala teenyaa dhufe jedhanii aruuza simachuudhaaf sadarkaa sanitti uummanni intala teenya jedhanii ilaalchi keenyaa kun kiyya jechuu fi keenya jechuun kun tokko waan hin taane jecha miirri tokkummaadha, miirri obbolummaadha, miirri wal jaalachuudha. Yoo tokko ta'e qofa uummataa fi mootummaan waliin biyya ceesisuu danda'an. Biyyoonni guddatan jennee ka fakkeenya kaafnu kun hundinuu miira tokkummaa kana keessatti bocuudhaan kun immoo anniisa addaasii ta'uudhaan fuula dura akka tarkaanfachiisu taasisa. Qoqqoodamuudhaan osoo hin taane tokkummaadhaan miira biyya ijaaruudhaaf biyya ceesisuudhaaf godhamaa jiru kun qabatamaan guutuu Itoophiyaa keessatti waan mul'atu hoggansa biraa ka'ee sababa bal'aa bira hagee ta'uusaa carraa kanaan kaasuu fi osoo kun hin kaane osoo bu'uura isaa ilaalle siibtama isaa irratti xiyyeeffadhu jeetiin kana kaasee ajaa'ibsiisaa ture. Akka waliigalaatti kaayyoon marii uummataa kun maalidha? Maal kaayyeeffatee laata kan mari'atan? Waliigala akkuma inni jalqabatti sii kaasee biyya cimaa jechuun biyya hariiroo uummataa fi mootummaa cimaa qabu jechuudha. Mootummaa fi uummanni wal dhaggeeffachuu qaba. Eef ilaameedhaan biyya ceesisuudhaaf harka wal qabatee wal dhaggeeffatee rakkoo walii hiikaa quba wal qabaachaa deemuu qaba. Biyya cimaa jechuun biyya mootummaanii fi uummanni quba wal qabu, wal dhaggeeffatu, waliin rakkoo adda baasu, waliin furmaata barbaadaa deemuu jechaadha. Kanaafuu kaayyoon marii keenyaa inni tokkoffaan isaa jechaadha. Mootummaan uummata akka dhaggeeffatu haala mijeessuudha. Uummannis mootummaa akka dhaggeeffatu haala mijeessuudha. Wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu, quba wal qabaachuu, eef ilaameedhaan wal faana dhaabbachuu kan jedhu sun kaayyoo tokkoffaa ture jechaadha. Inni tokko kana. Inni lammaffaan labsiiwwan gubaa jennee hojiiwwan gurguddoo, injifannoowwan gurguddoo fi karoorawwan piroojektota gurguddoo akka biyyaatti qabaman biyya keenya morma ol qabuu danda'an miila lamaan akka dhaabbattu akka cimtu taasisuu danda'an dirree idil addunyaa keessattis cimtee akka dhaabbattu taasisan pirojektiiwwan gurguddoon qabaman jiru. Kan kanaan dura qabamanii raawwatamanis jiru, kan amma qabamanii itti deemamaa jiranis jiru jechaadha. Isaan ilaalchisee hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa turan akka biyyaatti, akka naannootti, akka magaalaatti maal turanii isaan akkamitti raawwannee akkamitti milkeessinee injifannoowwan hamma ammaatti arganne maal fakkaatu kan jedhu uummataaf dhiyeessanii isarratti hubannoo wal fakkaatu uumuun akka danda'amu taasisuudha. Inni sadaffaan dhimmoota burjaajii uummataatiif sababa ta'an, ka'umsa ta'an karaa adda addaatiin addunyaan kun addunyaa dhugaan boodaa waan ta'eef miidiyaan hawaasaa uummata burjaajii keessa galchuudhaaf oduu sobaa, odeeffannoo sobaa, haasaa jibbiinsaa fi kan kana fakkaatan uummata keessatti burjaajii uumaa waan jiruuf hubannoo uummataa, ejjennoo uummataa jeequudhaan tasgabbii fi kaka'umsa uummataa jeequudhaaf waan deemaa jiruuf kanarratti uummanni dhugaa fi beekumsa irratti hundaa'ee ejjennoo akka qabaatuu fi dhugaa faana akka dhaabbatu taasisuudhaaf inni sadaffaan jechaadha. Inni arfaffaan ummannii fi mootummaan yoo harka wal qabatee wal dhaggeeffatee hojii manaa walii kennee ergama walii kennee ergama sana qixa isaatiin bahate qofa biyyi guddata waan ta'eef mootummaan akka mootummaatti ergama fudhatee hojii manaa isaa fudhatee akka hojjetu ummannis immoo hojii manaa irraa eegamuu fi
gahee irraa eegamu akka taphachuu danda'u hojii manaa walii kennuuf ergama walii kennuuf gahee walii kennuu fi irratti walii galuudhaaf kan qophaa'e ture jechaadha. Kana yeroo laallu kaayyoo isaa kan milkeesse ture jennee dubbachuu dandeenya jechaadha bifa hundaanuu. Tokkoffaa uummanni mootummaa akka dhaggeeffatu hubannee jirra. Mootummaanis uummata akka dhaggeeffatu mirkaneessee jira. Wal dhaggeeffachuun uumamee jira jechaadha. Tokkoffaa tattaaffiiwwan kana dura taasifamaa turan, hojiiwwan kanaan dura qabatamanii hojjetamaa turan fi hojiiwwan kanaan immoo bu'aawwan argaman, injifannoowwan argaman uummanni akka beeku, akka hubatu, akka quba qabu, quba qabaachuutu hin ta'in akka galateeffatu, akka beekamtii kennu, akka immoo akka mootummaatti qofatu hin ta'in akka uummataatti, akka lammiileettis kaka'umsa akka uumeef, onnee akka ta'eef, irree akka ta'eef hubannee jirra hojiiwwan kanaan dura hojjetaman. Kanarraa kan ka'e hojiiwwan nuti uummata wajjin hojjetamanii milkaa'an kan akka hidha Abbayyaa uummanni akka quba qabutu hin ta'in asharaa keenya keessatti hirmaanne maallaqaan, yaadaan, humnaan keessatti hirmaannee mirkaneessine kun Adwaa lammaffaa keenya baga kana nuu milkeessitanii jedhee beekamtii kennee warra kana milkeessuu keessatti gahee taphatan sagalee ol qabee galateeffatee jira. Kana qofatu hin ta'in isin amma hojiiwwan gurguddoo labsitanii hojjechaa jirtu. Itoophiyaa abbaa warshaa xaa'oo taasisaa jirtu. Itoophiyaa abbaa warshaa gaazii taasisaa jirtu. Itoophiyaa abbaa nikularaa taasisuudhaaf deemaa jirtu. Biyya keenya Itoophiyaa abbaa ulaa galaanaa taasisuudhaaf deemaa jirtu waan ta'eef kanammoo isin faana dhaabbannaa jedhee kan itti dubbatee jechuudha. Kana erga beekamtii kennee akka naannoottis kan hojjetaman, akka magaalaattis kan hojjetamanii fi bu'aawwan dhufaniif hubatee akka erga beekamtii kennee booda immoo gaaffiiwwanii fi dhimmoota nuu hiikamuu qaban jedhee immoo lakkaa'ee kaasee jira jechaadha. Boodatti dhufuu dandeenya. Lakkaa'ee kaasee jira jechaadha. Kana ilaalchisee hojiiwwan hojjetaman irratti uummanni quba qaba. Akkasumas injifannoowwan dhufan irratti uummanni quba qaba. Isin wajjin isin dhaabbannaa hin milkeessina. Itoophiyaa ol kaasuu keessatti gahee keenya hin taphanna kan jedhu. Sana uumuuf ture suni karaa milkii qabuun kaayyoon sun galma gahee ture jechuun hin danda'amu. Dhimmoota immoo odeeffannoo dhabuurraan, beekumsa hubannoo dhabuurraa kan ka'e burjaajii keessa uummata galchuudhaaf turan immoo fuulduree fuulaaf fuulatti mootummaaniif uummanni wal argee dhugaan jiru kana jennee wal hubachiifnee ilaameedhaan irratti walii gallee baanee jirraa jechaadha. Kanaafuu hojiiwwan mootummaan hojjete beeksisuu keessatti akkasumas immoo onnee banaadhaa fi onnee qulqulluudhaan uummata dhaggeeffachuu keessatti akkasumas gaheewwan uummanni bahachuu qabu fi mootummaan bahachuu qabu hirannee gahee keenya taphachuu keessatti fi dhimmoota ka'umsa burjaajii uummataa ta'an qulqulleessanii ilaameedhaan waliin dhaabbachuu keessatti kaayyoowwaniin qabatamanii turan galma gahaniiru jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Hayyee mee adda caaltuu waltajjii isin hooggantan irratti tarii uummanni wanti addaa inni kaasu maalidha? Gaafni addaa inni kaasu hojiilee hanga ammaa hojjetaman immoo uummanni hanga kamiin akkamitti hubatee ilaalama mootummaa ida'amuu yeroo ammaa kana itti jiru hoo waltajjii sana irratti akkamiin hubate laata uummatni? Marii uummataa magaalaa Hosaanaa irra ture irratti ani waa hundaaf ka'umsas katee akkuma reefu kaasuudhaaf yaalii godhetti akkuma eegametti bakka deemne hunda irratti mootummaan keenya keessattuu immoo pirezidaantiin paartii keenya kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed naannoo Itoophiyaa keessa jiran hundasaa sadarkaa naannootti osoo hin taane sadarkaa aanaatti fi sadarkaa godinaatti bakki isaan hin geenye hin jiru. Bakki isaan hin dhaqin, bakki isaan ashaaraa hin kaa'in, bakki isaan uummataan wal arganii waatti dhaammatanii hin deemin hin jiru. Kun maal uumee jira? Mootummaan nurraa fagoo miti. Mootummaan naannoodhaa, mootummaan gandaa, mootummaan godinaatii fi kan sadarkaadhaan jiru akkuma eegametti tahee mootummaan federaalaa jennu kun fagootti kalaallu osoo hin taane mootiin isaanii nu bira jira, nutti dhihoodha ilaalchi jiru kun uummata bira jira. Kanaaf hojiilee hojjetaman kanas gaafa kaasu gaafiilee kana booda nu deebi'uu qabaa fi nu sirraa'uu qaba jedhee yaaduus yeroo kaasu miira guutuudhaan, abdii guutuudhaan, qalbii guutuudhaan gaafata. Fakkeenyaaf injifannoowwan hanga har'aan tanaa argaman irratti, hanga har'aan tanaa milkeessin irratti dhugaa kaasan waan nuti beeknuu fi waan nuti hojjechaa turre qixa nuti beeknuun wal qixatti akkaataan inni ittiin ragaa itti bahu jira jechuudha. Nuti kana isin cinaa dhaabbannaa. Mootummaan kana dura ture yeroo akka ammaa kana osoo hin taane rilaatiivlii galaalamu haala nageenyaa
addunyaa tasgabbaawee keessa jiraachaa ture. Garuu immoo hojiin misoomaa sadarkaa kanatti hin turre. Barri keessan kun immoo keessattuu mootummaa jijjiiramaatiin asitti haalli qabatamaa waliigala addunyaatiif isaa ta'u biyyaa bakka jijjiiramee jirutti bakka rakkoon nageenyaa hanqinaalee adda addaa jirutti bakka qaala'insi jireenyaa olaanaa jirutti bakka balaan uumamaatii fi namtolchee babal'achaa jiru kana keessatti hojii akkanaa hojjechuun raajiidha. Hojiin akkanaa ni hojjetama jennee yaannee hin beenu waan nuti fagootti ilaallu waan nuti biyya alaatti as teenyee dharraanu waan nuuf hin malu jenneetu qe'ee keenya dhufe qe'ee keenya irratti ni dandeenya turre nuuf mala ture jennee wantoonni gaafannu har'a abbaatti taanee jirra jedhanii hojiin misoomaa fagootti biyya alaatti ilaalan yookaan immoo magaalaa Finfinneetti quba qabanii ilaalan miidiyaan ilaalan sun har'a qe'ee isaanii jira jechuudha. Kanaaf kun waan nuu maluuf nuu ta'e kan ammoo amantaadhaan fuunee eeggannee waan kana caalummoo hojjechuudhaaf mootummaa sadarkaadhaan jiruuf haa ta'u hawaasaaf kaka'umsa olaanaa dabalee jira jedhanii akkaataa isaanitti kaasan keessattuu misooma hojii kooriidaraatii wajjin magaalotaatii wajjin hojiin ka'u dhugaa dubbachuudhaaf anis seektara kana hoogganaan jira. Uummanni akkaataa isaan itti kaasan hedduu humna waan namaa ta'u jennee kaasuu dandeenya. Akka borumtaatiitti silaa marii uummataa jalqabnu har'arratti galgala hanga halkanillee dhiisifannee hojii magaalaa san keessatti hojjetamaa turan naannoon kun naannoo yeroo gabaabatti uumame naannoo kana keessatti hojii misoomaa hojjetame hojii naannoo biraatiif illee fakkeenya olaanaa ta'uu danda'an keessattuu piroojektonni gurguddoon haala naannoo saniitii fi magaalaattis jijjiiruu danda'an hojjetaman yeroo gabaabaa keessatti hojiin hojjetaman hojii muuxannoo gaarii namaa dabarsuu danda'u. Kana qofa osoo hin taane immoo hojiilee keessattuu ayyaana sabaa sablammoota Itoophiyaa marsaa 20ffaadhaatiif achi kabajames waan ta'eef miira sanii wajjin wal qabatee hojiileen achitti hojjetame wajjin wal qabatee hojiilee akka biyyaatti hojjetamee fi labsii gubaa dabalatee wantoonni uumaman sun ani lammata uumama akkaan uumametti lammata akkaan enerjii biraa yookaan immoo anniisa biraa yookaan immoo humna biraa idaadhee dhufee hojii kanaa ol akkaan hojjedhu waltajjiina taasise waan ta'e jecha humna dabalataa dabalannee akka mootummaattis akka hooggansa dhuunfaattis ilaalchuu kaasuuf. Ayyee Dr. Biqilaa gaafiin hawaasaa hirmaattota marichaa iddoo isin turtan miizanamaan dabalatee kutaalee biyyattii hunda akka waliigalaatti ka'an mootummaa badhaadhinaatiif galteen inni ta'u maali? Mootummaan badhaadhinaa immoo gaafilee ka'an kanniiniif yaadamni inni si'achi qabu maali laata? Mootummaan badhaadhinaa akkuma beekamu galmaa fi mul'ata ifa ta'e kaawwateeti kan deemaa jiru. Galmi keenya bara 2018 gara jijjiirama qabatamaatti ceenaa bara 2023 Afrikaa keessatti fakkeenya badhaadhinaa taanaa bara 2040 addunyaa irratti fakkeenyummaa badhaadhinaa taanee maqaan keenya waamamaa jennee galmootaa fi mul'ata qabannee deemne sana bu'uura godhatee mootummaan ida'amuu karoorawwan tarsiimoo gurguddaa biyya kana ceesisuu danda'an qabateeti kan deemaa jiru. Egaa karoorri kuni akkuma beekamu uummataa wajjin sadarkaadhaan irratti mari'atamee irratti waliigalamaati kan dhufe. Kan raawwatamaa jirus bifuma sanaan waan mootummaan hojjechaa jiruu fi bu'aawwan sadarkaadhaan galmaahaa jiran uummanni hin beeka quba qaba. Haa ta'u malee yeroodhaan yeroo eeggatee uummataa wajjin fuulduratti wal argee mootummaan ida'amuu qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin marii akkasii yeroo gaggeessu humna dabalataa, galtee dabalataa, anniisa dabalataa fi kaka'umsa dabalataati kan argatu. Tokkoffaa mootummaan akka biyyoolessaatti hojiiwwan hojjetaman gurguddaa piroojektota gurguddaa silasii kaase kan akka hidha Abbayyaa, kan akka warshaa xaa'oo, kan akka warshaa gaazii, kan akka dirree xiyyaaraa guddicha Afrikaa fi kan piroojeektii niikulerii keenyaa hojii wal qabatan biyya keenya addunyaa irratti morma ol qabuu danda'anii fi kabajasii ol kaasuu danda'an kan raawwachuu danda'u uummataa wajjin waliin mari'atee irratti walii galee kallattiidhaan uummanni maallaqa isaatiin, humna isaatiin, beekumsa isaatiin, yaadaan yoo irratti hirmaate qofa galma gahuu danda'u hojiiwwan gurguddoon akka biyyaatti hojjetaman kun jechuudha. Kana irratti akka galteetti kan hubanne uummanni
hojiiwwan isin akka biyyaatti qabattanii hojjechaa jirtan kana hojiiwwan ka'umsa fi ce'umsa Itoophiyaatiif bu'uura ta'uu danda'an kana cimsaati itti deemaa isin cinaa jirra waan qabnu hundaan isin wajjin hirmaanna kana galma nuu geenyaan nuti umuriin jiraannee akka arginu hawwina yoo nuti hin jiraanne illee ijoolleen keenyatti darbiti kanaafi kun waan biyya ceesisu waan ilma namaa ceesisu waan Itoophiyaanota morma ol qabu waan ta'eef kana akka galma gahee arguu dandeenyu isin cinaa jirraa waan qabnu hundaan hin hirmaanna kan jedhu akka galteetti fudhannee jirraa jechuudha. Tokko kun waan guddaadha. Inni lammaffaan sadarkaa ummatichaatti immoo achuma magaala keessatti hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiran bu'aawwan dhufaa jiran rakkoowwan hiikamaa jiran keessatti gaheen ummataa guddaa waan ta'eef ummanni hojiiwwan kana mootummaa achi jiru mootummaa naannoo fi mootummaa magaalaa bulchiinsa magaalaa wajjin waliin ta'ee karoorsee hojjechuunsaa akkuma eegametti ta'e immoo akka raawwatamanu gaheesaa akka taphatu galtee kennee jira jechaadha. Kaka'umsa agarsiisee jira jechaadha. Fedhii inni qabu agarsiisee jira jechaadha. Kanaaf mootummaan ummata dhaggeeffata yeroo jedhamu ummannis achii ol gaafii qofa kaasee kana naa deebisaa jedhee gaafii qofa asii achi diriirsee dhiisa otoo hin ta'in gaaffiiwwan kun akka hiikamanus anis gaheen qaba keessattiin hirmaadha waliin taanii rakkoowwan kana hiiknee waliin ceena kan jedhu sana kan arganne waan ta'eef hojiiwwan akka biyyaatti hojjetamaniifis hojiiwwan sadarkaa gajjallaatti sadarkaa magaalaatti sadarkaa ummatichaatti hiikamaniifis gaheen ummataa cimaa akka ta'e akka quba qabu akka keessatti hirmaatu akka waan irraa eegamu taphatee dubbiiwwan kun akka galma gahan gaheesaa akka taphatu kan irraa hubannee turre jechaadha. Kanaafuu ilaameedhaan waan gaggeeffameef ummataafis onnee fi kaka'umsa ta'eera mootummaadhaafis galtee dabalataa onnee fi kaka'umsa cimaa ta'ee ture jechaadha waltajjichi. Kanaaf akka waliigalatti gaafin addaa ka'ee uummanni akka deebi'uuf yeroo itti aanu keessatti kaase maalidha laata? Waltajjii isin turtan irrattis akkasumas immoo gabaasa waliigalaa qaboo yaa'ii waliigalaatirraa wanti hubatame. Waliigalli isaa amma uummanni Itoophiyaa misooma barbaada. Jijjiiramuu barbaada. Hiyyummaa keessaa bahuu barbaada. Sadarkaa dhuunfaatti, sadarkaa maatiitti, sadarkaa hawaasaatti, sadarkaa biyyaatti badhaadhina mirkaneeffachuu barbaada. Rakkoo fi hirkattummaa keessaa bahuu barbaada. Kana kan ilaallatan ture jechaadha gaaffiiwwan hundi isaanii cuunfine yeroo laallu. Kanarraa kan ka'e gaaffiiwwan tokko tokko kan ka'an asitti ibsuudhaaf tokkoffaa dhimmoota qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatanii jiran ifaan ifatti kaasee jira jechaadha. Qaala'insi jireenyaa ammas hin hiikamnee tattaaffii godhamaa jiru hin hubannaa quba qabnaa mootummaan harka maratee akka hin teenye quba qabnaa hiikuudhaaf fi xaarrii isin gootan tattaaffii isin gootan hin hubannaa haa ta'u malee ammas qaala'insi jireenyaa fi dabalinsi gatii kun gateettii keenyarraa hin buune rakkoo ta'ee itti fufee jira. Kanaaf tattaaffii dabalataa barbaada hojii dabalataa barbaada mootummaan dhimmoota kanaaf ka'umsa ta'an funaanee beekee karoorsee nuu hiikuu qabaa ammas qaala'insa jireenyaatiin miidhamaa jirra kan jedhu kaasee jira. Kana keessatti hojiiwwan mootummaan qaala'insa jireenyaa fi dabalinsa gatii sirreessuudhaaf gadi buusuudhaaf tattaaffiiwwan taasifaman hin hubata. Haa ta'u malee ammas rakkoonsaa jiraa jedhee kaasa jechaadha. Kanarraa kan ka'e dhimmoota dabalinsa gatii fi qaala'insa jireenyaatiif sababa ta'an kan akka daldala seeraan alaa kan akka kontiroobaandii fi rakkoowwan kanaa wajjin wal qabatanii dhufan mootummaan to'achuu qaba sirreessuu qaba kan jedhu kaasu. Oomishaaf oomishtummaa wajjin wal qabates dhimmoota ka'an baay'ee akka gaafiitti hin kaasaa jechaadha. Kana keessaa gaa baay'eensaa uummanni mataansaa oomisha ol guddisuudhaan oomishtummaa ol guddisuudhaan bakka jiru hundatti oomishaaf oomishtummaa keessatti hirmaachuudhaan oomishti gabaa keessatti karaa gahaa ta'een akka argamu taasisuudhaan qaala'insa jireenyaa xiqqeessuu keessatti uummanni gaheesaa akka taphatu irratti walii gallee jirra. Inni lammaffaan kenna tajaajilaa wajjin waan wal qabatee ka'e. Kenna tajaajilaa sirreessuudhaaf kenna tajaajilaa si'ataa qaqqabamaa fi ilma namaatiif kabaja kennu. Kan lammiileen deddeebisne lammiileen xaarsifne kenna tajaajilaa battalatti lammiilee keenyaaf kennamu ilma namaa akka ilma namaatti kabajuu fi si'oomina qabu kennuu keessatti ammas kun rakkoodhaa jedhanii kaasu. Kun magaalota hunda keessatti ka'a. Kanarraa kan ka'e mootummaan rakkoon kenna tajaajilaa ajandaa guddaa akka ta'e hubatee
karoora gurguddaa karoorsee hojiiwwan ciccimoo ta'an magaalota hunda keessatti hojjechaa jira. Kan akka piroojeektii Masoob ilaalchisee, tajaajiloota dijitaalessuu ilaalchisee, hojmaata kenna tajaajilaa wajjin wal qabatan sirreessuu wajjin wal qabatee dandeettii raawwachisummaa caasaa mootummaa fi hojjetaa mootummaa sirreessuu wajjin wal qabatee riifoormiiwwan hojjetamaa jiran baay'ee haa ta'anu malee ammas kenni tajaajilaa keessattuu magaalota keessatti seektoroota tokko tokko keessatti ammas hammaataa ta'e akka itti fufe kaasaa jira jechaadha. Inni sadaffaan kaasu bu'uuraalee misoomaa wajjin waan wal qabatee jiru. Bu'uuraalee misoomaa wajjin gaaffiiwwan wal qabatanii ka'an hundi isaaniiyyuu jechuun hin danda'ama. Fedhii guddachuu, fedhii misoomuu, fedhii ammayyaahuu, fedhii sadarkaa addunyaatti biyyoota misoomanii wajjin wal qixxaachuu isaa agarsiisa. Kaka'umsaa fi appitaayitii sana agarsiisa. Waan ta'eef fakkeenyaaf kooriidariin magaalota keessatti diriiruu jalqabe sun magaalaa keenya gahuu qabaa qofatu hin ta'in magaalaa tokko keessatti safara kanas gahuu qaba jedhee kaasaa jechaadha. Kun appitaayitii gaariidha. Kaka'umsaa fi fedhii misoomaaf jiru jechaadha. Rakkoo daandii hin kaasa. Dur rakkoowwan daandii gurguddaa kaasa. Amma immoo daandiiwwan keessoos nu diriiruu qabu kan jedhu kaasa jechaadha. Kanaafuu gaaffiiwwan akkasii kooriidarii wajjin wal qabatanii jiran daandii tajaajilli isaanii dheerachuu isaarraa kan ka'e miidhaman suphanii tajaajilatti deebisuu wajjin wal qabatu, daandii haaraa diriiruu qabu wajjin wal qabatu, daandii keessoo magaalaa keessatti diriiruu qabu wajjin wal qabatu hin kaasa. Rakkoo hanqina dhiyeessii bishaanii tokko lama jedhee kaasa magaalota keessatti. Rakkoo ciccituu dhiyeessii ibsaa, humna ibsaa hin kaasa. Rakkoolee immoo piroojektota gurguddaas hin kaasa jechaadha. Dirreen xiyyaaraa nu bira dhufuu qaba, industiriin paarkii nu bira dhufuu qaba kan jedhus hin kaasa jechaadha. Dhimmoota kana gurguddaa ta'anii kan ka'aa turanii egaa baay'ee isaanii achitti irratti walii gallee jirraa jechaadha. Nuti uummata bira dhaqnee uummata kan mariisisne uummanni gaafatee nuti galma sana keessatti deebii akka kenninuufi miti. Sanaafi miti kan deemne. Uummata dhaggeeffachuudhaaf deemne. Dhagahuudhaaf deemne. Onnee keenyatti fudhannee qalbii keenyatti fudhannee dhaggeeffannee dhimmoota bulchiinsi magaalichaa karoorsee qabeenya itti barbaadee bajeta itti barbaadee hiikuu qabu achitti irratti walii galuu. Dhimmoota immoo akka naannootti karoorfamanii bajanni qabamee fi karoora misooma naannichaa keessatti galanii hiikamuu qaban naannoon qabatee karoorfatee uummataa wajjin walii galee gahee isaa qooddatee akka hiiku taasisuu. Akka federaalaatti immoo dhimmoota gahee federaalaa ta'an hubannee beeknee kan dafnee battalumaan karoora keessa galchinee hiikuu fi qabnu akka battalumatti karoora keessa galanii hiikaman. Kan immoo humna mootummaa barbaadu, bajeta mootummaa barbaadu, guddina dinagdee barbaadu immoo achitti irratti walii gallee dubbii kana dafnee already waan jalqabameef dafnee saffisiisnee isinii xumurree sararratti isinii galchina. Dubbii kana yeroo hamma kanaa keessatti nu eeggadhaa isinii fiigna. Kana garuu yeroo nu kennaa nu eegaa. Amma humni dinagdee Itoophiyaa hin danda'u. Galiin sadarkaan galii irra jiru hin danda'u. Kanaafuu kana nu obsuu qabdu. Kana karoora keessatti galchinee saffisiisnee isinii hiikna. Kana naannoon isinii hiiku. Kana immoo bulchiinsi magaalaa isinii hiiku jennee irratti walii gallee. Bal'inaan gaaffiileen ka'an cuunfinee yoo kan laallu ta'e carraa hojii dargaggootaatii wajjin dhimmoonni wal qabatan, qaala'insa jireenyaatii wajjin dhimmoonni wal qabatan, hanqinaaleen rakkoo nageenyaa asiif achitti mul'atan kun naannoo isaanii keessallee ta'uu baatu naannoolee biraa keessatti tasgabbiin nageenyaa wajjin wal qabatu kun hin jiru taanaan naannoon tokko mataa isaatiin oomishee mataa isaatiin gabaa mataa isaatiif ta'ee hin ta'u waan ta'e jecha sosochii namaatis haa ta'u sosochiin meeshaalee indastiriidhaa kun bakkaa bakkatti qabachuun kun deebi'ee hanqinaalee rakkoo jireenyaa irratti yookaan qaala'insa jireenyaa irratti dhiibbaa qaba jedhamee waan yaadamuuf tasgabbiin akka nageenyaatti akka Itoophiyaatti naannolee adda addaa keessa jiru akka kaleessaa hin jiru har'a tasgabbiin olaanaan jira. Tasgabbiin kun immoo tasgabbii waaraa akka ta'uuf mootummaan hojjechuu turre jiraata. Nutis immoo akka uummataatti gahee keenya ni bahannaa ilaalchu jiru bal'inaan ka'ee jira nageenya wajjin dhimma wal qabatu. Carraa hojii dargaggootaatii wajjin wal qabatu naannoon san amala naannoo sanii amala naannoo magaala sanii ta'ee dargaggoonni bal'inaan gara biyya alaa kana deemuun keessattuu motora naannoo Dawuu Afrikaa kanarratti bal'inaan sabni sun dargaggeessi bal'inaan jiraachuu garas immoo gadeemuu karaa seeraan alummaatiin karaa kontirbaandiitiin deemuun kun akka hawaasatti dhiibbaa nuuf fidee jira waan ta'eef jecha mootummaan kana nu ilaaluu qaba. Gaaffiin cuuqee jira. Sadarratti illee mari'annee har'a yeroo kanatti mootummaan
carraa hojiidhaa uumuudhaaf tokkoffaa ilaalchi keenya jijjiiramuutu irra jiraata. Ilaalchi maayindiseetiin keenya gaafa jijjiiramu hojiilee xixiqqoo jennee qe'ee keenyatti tuffannu kun carraa hojii guddaa ta'uu isaatii fi hojii tuffachuu osoo hin taane aadaa hojii keenyaa jijjiiruun irra jiraataa ilaalchi jiru kan jalqabaati. Itti aanee namni ogummaa yoo xiqqaate namni tokko dhaloonni kun ogummaa harkaa yaadni sammuu isaa kan jijjiiramee fi harkaan immoo kan waa oomishu ta'utu irra jiraata. Kanaafuu ogummaa irratti xiyyeeffadhaa istiraateejiin boocee hojjetaa jiru kun qabatamaadhaan bu'aa fidaa jira. Kana qofa osoo hin taane namoonni leenjii gahaa argatan kun carraa hojii biyyuma keessaa qofa osoo hin taane biyya alaatis karaa seera qabeessummaa ta'een dargaggeessi kun karaa mootummaan mijjeesseefiin deemuu qaba. Osoo kun karaa kanaan jiru garuu har'as namoonni karaa hin barbaachisneen karaa kabaja biyyaatis haa ta'u kabaja lammiilee hin malleen har'as gara seeraan alaatiin deemamaa jiru kun dhaabbachuu tura jiraata. Kajuu kun uummataa wajjin waliigaltee uumnee gahee uummatarraa eegamus uummanni akka bahatu. Akka mootummaattis immoo carraa kana babal'isuudhaan kanaa olittis carraan hojii barbaadama waan ta'e jecha hojjechuun akka nurra jiraatu hojii manaa fudhannee adda baanee jirra. Kana qofa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa bal'inaan gaafata hawaasni. Biyyi dinagdeedhaan guddachaa jirtu hawaasni amma ifatti bahaa jiru guddina dinagdeetiinis haa ta'u guddina siyaasaatii fi hawaasummaatiin tasgabbiin uumamaa jiru konsolideeshinii guddaarra gahaa jiru kun fedhiin misoomaa nuti har'a immoo hojjechaa jirru kun fedhii dabalataa akka kaasuuf malee akka bakka jiru sanitti dhaabbatu hin taasisu. Kana jiddu galeessa godhatee fedhii ammayyoomuudha, fedhii magaaloomuudha, fedhii guddachuudha, fedhii nan danda'a jechuudha miira gadaantummaa kaleessa waan gaarii yoo argamne kuni faranjiitii jedhu san biraa deemee ofii isaatii hojjechuu akka danda'u jijjiiramuu akka danda'u hojiin misoomaan gammaa mootummaan idaamuudhaa qabatamaan hojiitti hiikaa jiru kun hawaasa biratti onnee biraa itti uumee akka danda'u sammuu bilisaan akka yaadu naaf mala jee akka yaadu taasisee jira. Kana jiddu galeessa godhatee gaafilee bu'uuraa misooma bu'uuraa hedduu kaasa. Daandiileen duraan naannoo fi naannoo wal quunnamsiisan biyyaa fi biyya wal quunnamsiisan godinaa fi godina wal quunnamsiisan qofa osoo hin taane har'a daandii konkiriit aspaaltiidha kan magaalaa keessaa babal'inaan nu jiraachuu qaba jedhee kaasa. Magaalli immoo akka magaalaatti humna mataa ishiitiin galii mataa ishiitiin gaafii bu'uuraalee misoomaa jiraataan magaalaa isiidhaa gaafatu deebisuu qaba malee mootummaan federaalaa bakki inni hojjechuu qabu muraasa. Sababni isaa gahee mootummaa federaalaatii fi gahee mootummaa naannoodha garaagarummaas akka qabu. Kana keessatti immoo wal gargaaruu, wal utubuu, wal mari'achuun karoora waliin ittiin hoogganamuun wal bira dhaabbachuun aadaa keenyas akka ta'e akkaataan itti himnee fi kanaaf immoo galiin magaalotaa guddachuun akka irra jiraatu. Galiin gaafa guddachaa deemu biyyi humna godhachaa akka deemtu. Galii lammiileetiin malee gibira lammiileetiin malee biyyi kamuu akka hin guddannee fi qaamni addaa kan dhufee nama gargaaru akka hin jirre. Kanaaf immoo galii keenya guddisaa miira qusachuutiin immoo hojiilee investimantiidhaas haa ta'u hojiilee bu'uuraalee misoomaa hojjennu kun miira abbummaatiin hoogganuun akka nurra jiraatus irratti walii gallee bara dheeraadhaaf piroojeektoonni turaa waggaa 10 waggaa 8 turu sun har'a waggaa tokko gaditti xumuramuun isaa sababa hanqinaalee bulchiinsa piroojeektootaatiif nutii fi hordoffiidhaaf kannaa turre xiqqaa ta'uu isaatirraan kan ka'e waan silaa yeroo gabaabatti hojjechuu qabnu harka 10 harka 15 faa gatii baasaa ture sun har'a yeroo gabaabaa keessatti hojiileen hojjetamanii wanni silaa piroojeektii tokkorra bahu kun piroojeektii hedduudhaaf akka isaan bahuu malan. Kanaaf immoo hoggansi xiyyeeffannaa olaanaa kan nu akka irra jiraatu hawaasni naannoodhaa kana gargaaruu akka irra jiraatu kanarrattis walii gallee piroojeektiileen lafa bu'an hundinuu hojiileen misoomaa mootummaan karoorfatee hojjetu hundinuu piroojeektiin kun kan uummataa akka ta'ee fi mootummaan gahee hooggansaa taphata malee abbummaadhaan kan akka abbaatti jala deemee qabatu sustainability isaatis kan irratti xiyyeeffatee qabatu hawaasa ta'uu isaa kanarratti sirra walii gallee jirra. Bal'inaan bu'uuraalee misoomaa kan akka buufata xayyaaraa gaafatanii jirani. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoo san hojiilee misoomaa qabatamaadhaan hojjetaman yoo kan laaltu taate akkaataa qophii uummata saniitis yoo kan laaltu taatee fi bu'uurri misoomaa kun isaaniif ni mala jettee yaadda. Qotaadhaan yookaan immoo wal morkiidhaan dorgommiidhaan naannoo saniif godhamee kiyyaaf maaliif hin godhamneef osoo hin taane waan isaaniif malus akkaataa itti gaafachaa jiran laaluun ni danda'ama.
achumatti hawaasa wajji akkaataan nuti itti walii galle rakkooleen kan tajaajilaatii wajjin wal qabatan hanqinaaleen arras tajaajilli kabaja lammiileedhaa jiddu galeessa godhatee kan nama akka hin jirre arras harka nama laaluun fuula nama laaluun kun kan jiru ta'uu isaa. Kanaaf immoo mootummaan riiformiilee adda addaa riiformiilee pabliik sarviisiidha. Dijitaalaayizeeshinii jennee tuttuqaa namaatiin bilisa kan ta'e tajaajila uummataaf kan nu qabna jennee akkaataan hojiin itti jalqabame kun fiixa bahuutu irra jiraata. Kanaaf uummannis nu cinaa dhaabbachuutu irra jiraata. Hawaasnis mirga isaa kan bitatu osoo hin taane mirga isaa kan kabachiifatu ta'uun isaa akka irra jiraatu akkaataan irratti walii galle jira. Waan isaan hojjechuun irra jiraatu. Gaheen isaaniitii fi gaheen mootummaa federaalaa gaheen mootummaa naannootii fi kan bulchiinsa magaalaa garaagarummaa qabaachuu isaatii fi san immoo abbaan lakkaawwatee akka fudhatu nutis akka hooggansa federaalatti immoo waan nurraa eegamu lakkaawwannee fudhannee qaama karooraa akka seektarrii hundinuu akkaataa amala seektara isaatiitii fi maandeetii hojii isaatiin akkaataan itti karoorfachuudhaaf fudhatee deemu jira. Waa hundaa olitti waliin dhufeenyi mootummaatii fi uummataa yeroodhaa gara yerootti guddachaa sadarkaan uummataa wajjitti mari'atamu kun onneedhaan qalbiidhaan wal amanaa trustiin silaa yookaan immoo amantaan akkanumatti hin uumamu. Hojiidha amantaan mootummaan tokko amantaa gaarii qaba jechuun hojii inni hojjeteeniin hawaasni amanuu danda'a malee waan amanii siin jeefan akka nama dhuunfaatiin amanuu hin dandeessu. Hojii kiyyarraa kaatee garuu jecha kiyyarraa kaatee garuu dubbii qofaan immoo gochaanis waan kana ni mirkaneessiteettee akkaataan ilaalaa deemtuun amanta. Akkaataa kanaan mootummaa yeroodhaa gara yerootti hojiin inni sadarkaa adda addaatti hojjechaa jiru kun amantaan isaa yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufuusaa akkanumatti fakkeessuudhaaf osoo hin taane immoo mariin uummataa yeroodhaa gara yerootti gaggeeffamaa jiru kunis goolabbii argachaa fala argachaa guddina argachaa yeroodhaa gara yerootti deebii quubsaa argachaa akkaataan itti deemu kun mootummaa qofaat deebisaa ilaalcha jiru kana qofa osoo hin taane immoo hawaasni gahee isaa bahachuutu irra jiraataa kallattii juusaniin kuni ga'ee kiyyaa nageenya qe'ee kiyyaa anaaf naa dhiisaa misooma qe'ee kiyyaa anaaf naa dhiisaa isin garuu ajandaalee gurguddaa kan akka labsiiwwan gubaadhaa san irratti xiyyeeffadhaa miirri uummata bira jiru kun naannoo tokkorraa naannoo biraa dhaqanii mari'achiisuun kun uummanni akkasi fudhatu. Atis gaafiileen uummataa gaafuma akka uummata kiyya qe'ee kiyya jiruu sani jettee akka laaltu gaafa immoo deebitee yaadannoo wal jijjiiruudhaan akka nuun daganne akka nuun irraanfanne jedhanii kannaan si kannan kun irraanfachuus hin dandeessu. Basically gaafa laaltu aadaan uummata Itoophiyaadha kan naannoolee hunda almost wal fakkaataa uummata kannataadha uummata wal kabajuu uummata keessummaallee kabajuu uummata safuu beeku. Kanaafuu hanqinaalee xixiqqaa jiran kana sirreessuudhaaf uummata wajjin gaggeessummaa paartiitii fi mootummaa ida'amuu kanaa wajjin taane sadarkaa kana osoo hin taane bakka silaa biyyoonni guddatan dhaqqaban san uummata keenya waliin taane dhaqqabuu dandeenya ilaalcha jiruu fi miira dabalataa humna haaroo annisa haaroo dabalannee dhufnee ilaalcha jiru kaasuuf. Hayye Dooktar gaafileen hedduun akkasumas immoo wal hubannaan uummataa fi mootummaa hedduun kan waltajjii irratti ka'ee jechuun danda'ama. Garuu dhimmi murteessan dhimmi nageenya waltajjii kanarratti bal'inaan kaa'een yaada keessattuu nageenya waaressuu keessatti qaamoleen hidhatan akka deebi'an sochiin taasifame akka lafa qabatu gochuu keessatti dhimmi nageenya kun dhimma guddaa ta'ee ka'u jeen yaada. Kanaan wal qabatee gaafiin ka'an maalidha? Mootummaan immoo isa sana hubatee akkaataa kamiin gara fuulduraa deebisuudhaaf itti adeema laata? Waggoottan darbanii kaasee waltajjiiwwan gaggeeffamaa turan hunda keessatti uummanni nagaa nuu buusaa nageenya barbaanna. Namoota fi humnoota nageenya keenya karaa kallattii fi kallattii hin taaneen jeeqaa jiran nu adabachiisa. Baanee galuu barbaanna, hojjetachuu barbaanna, qotachuu barbaanna, daldalachuu barbaanna. Ijoolleen akka barattu barbaanna. Dhukkubsataan akka yaalamu barbaanna. Dafqa keenyaan hojjetannee of jijjiiruu barbaanna. Kanaaf nageenya nuu buusaa jedha jechuudha waltajjii hunda keessatti. Kanaaf uummanni dhugaa qaba, nageenya barbaada, tasgabbii barbaada. Kanaaf immoo gahee irraa eegamu taphachuu keessatti uummanni waan irraa eegamu taphachaa dhufaa jira jedheen amana. Nageenya waaressuu humnoota finxaaleeyyii sobaan maqaa sabaa dhahatanii saba bakka hin buune, saba isaan hin beekne, saba isaanis hin beekne maqaa dhahatanii
qawwee qabatanii bosona keessa deeman nagaa fi tasgabbii ummatichaa mirkaneessuu keessatti rakkoo uumaa turaniiru jechaadha. Humnoonni kun akka uummannis amma fuuldureetti bahee dubbachuu jalqabetti nu bakka hin bu'anii jedha. Amantaa keenya bakka hin bu'an, saba keenya bakka hin bu'an, nu akka uummataatti bakka nu hin bu'an, maqaa keenyaan daldalaa jiru. Humnoonni finxaaleeyyii tokko tokko kan akkasii waggaa 50 fa'aa bosona keessa taa'an. Waggaa 50 guutuu bosona keessa taa'anii ummaticha saba bakka buune jedhan sanaaf bishaan burcuqqoo tokko hin kennineef. Kana uummanni amma gadi bahee dubbachuu jalqabeera. Nu fayyaduu na hafu akka qotannee gallu, akka barannee gallu, akka dhukkubsannee yaalamnu, akka dafqa keenyaan of jijjiiramnu danqaa nutti ta'aa jiruuti, nu jeeqaa jiruuti, nurraa buqqisaa nagaa nu buusaa jedha uummanni waltajjii argate hundatti. Mariiwwan amma magaalota adda addaa keessatti gaggeeffaman kana keessattis sagalee ol kaasee kana dubbatee jira uummanni. Uummata bakka rakkoon nageenyaa keessa jiru keessatti utuu hin ta'in qofa utuu hin ta'in gaaffiin kun kan ka'e uummata biraa keessattis akka amma adda caaltuun kaaftu. Maaliif Itoophiyaa akka biyya isaatti ilaala? Rakkoon nageenyaa baha Itoophiyaatti uumame rakkoo kootii jedhee yaada lixa Itoophiyaa irratti. Rakkoon nageenyaa kaaba Itoophiyaatti uumamu rakkoo nageenyaa kootii jedhee yaada kibba Itoophiyaa irratti. Kanarraa kan ka'e rakkoo nageenyaa fiixee Itoophiyaa daangaawwan Itoophiyaa guutuu keessatti asiif achitti darbee mul'atamaa jiran kana mootummaan nu adabachiisuu qaba. Rakkoo kana nu furuu qaba. Humnoota kanarratti tarkaanfii fudhatee seeratti deebisuu qaba. Yoo danda'ame immoo karaa nagaatiin, karaa mariitiin, karaa ilaameetiin humnoonni badii kun gara sarara nagaatti akka deebi'an taasisuu qaba. Gara sarara nagaatti deebi'uu warra hin dandeenye irratti immoo olaantummaa seeraa kabachiisee humnoota kana to'atee tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee gara nagaatti deebisuu qaba kan jedhu kaasaa jechaadha. Kana laalchisee mootummaan kana hin hubata. Waggoottan darban humnoota finxaaleeyyii maqaa eenyummaa dhahatan, maqaa saba bakka hin buunee dhahatan kanarratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu qofatu hin ta'in harka isaa hiixatee karaa dheeraa deemee yeroo 6, yeroo 7, yeroo 8, yeroo 9, yeroo 10 waamicha nageenyaa dhiyeessee caffee irrattis ta'ee manneen marii sadarkaan jiran irratti akkasumas akka federaalaatti waamicha nagaa dhiyeessee humnoonni kun Itoophiyaan fayyaddanii ergamoota humnoota alaati karaa kamiinuu faayidaa fi fedhii biyya keessanis ta'ee saba keessanii kabachiisuu hin dandeessanii gara nagaatti kottaa. Isin karaa nagaa daandii nagaa yoo filattanii dhuftan nuti daandii walakkaa deemnee isin simanna. Harki keenya hixataadha, balballi keenya banaadha, gara nagaatti kottaa jedhee yeroo adda addaatti waamicha dhiyeessaa ture jechaadha. Waamicha sana kabajanii humnoonni dhufan akkuma beektan leenjii haaromsaa fudhatanii ijaaramanii qawwee hiikkatanii uummatatti deebi'anii akkaataa dandeettii fi fedhii isaaniitiin ijaaramanii hojiitti galanii jireenya isaanii idilee tarkaanfachiisuu jalqabanii jiru. Hin beekama kun. Bifa kanaan naannoo Amaaraa keessatti, naannoo Oromiyaa keessatti humnoonni kumaatamaan lakkaa'an galanii karaa nagaatiin uummata miidhan, uummata tasgabbii dhoowwaa jiran hojiidhaan misoomaan kiisuudhaaf hojiitti galanii jiru. Ammas harki mootummaa banaa akka ta'e, diriiraa akka ta'e, mootummaan qophii akka qabu, ammas simatee, deebisee, leenjisee, ijaaree, haala mijeessee hawaasatti makuudhaaf qophii akka qabu yeroo adda addaa waamicha dhiyeessaa jira. Ammas waamicha dhiyeesseera jechaadha. Waltajjii uummataa irratti kana dhiyeessineefii jirra. Uummannis kana hin hubata, quba qaba. Amma kan jechaa jiru warra daandii nagaa filatanii waamicha keessan kabajanii dhufanii bifa sanaan ijaaraa, leenjisaa, uummatatti makaa nuti hin simannaa jedhu. Warra immoo waamicha kana didee harka diriire mootummaa didee waamicha mootummaan sadarkaa adda addaatti dhiyeessu didee jeequ malee, balleessu malee, dinagdee biyya kanaa diigu malee jedhu irratti immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba kan jedhu kaasu jechaadha. Kana sirriitti mootummaan hin hubata. Karaa adda addaatiin humnoota nageenyaa qindeessee tarkaanfii fudhatamaa jira. Kan booji'aman jiru, kan karaa adda addaatiin immoo humni isaanii dadhabee burkutaa'anii daandii nagaa filatanii mootummaatti harka kennachaa jiran baay'eetu jiru. Karaa sanaan itti fufaa jechaadha. Ammas humnoonni badii maqaa sabaa dhahatan
waggoota dheeraa bosona keessa deemanii uummata jeeqaa jiranii fi fedhii uummataa hiikuu miti jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa guddaa ta'aa jiran kana uummannis waamicha dhiyeessuu qaba. Abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, haadholiin siinqee, qaamoleen hawaasa adda addaa waamicha dhiyeessuufii qabu. Mootummaanis immoo gahee manaa irraa eegamu karaa nagaatiin warra kana simachuu, leenjisuu, uummatatti deebisuu fi warra kana didan irratti immoo tarkaanfii fudhachuun kan itti fufu ta'a. Uummanni isin deeggarraa, isin cinaa jirraa nageenyuma qofa nuu kabachiisaa kan jedhu kaasaa jira waan ta'eef isin deeggarra kan jedhame sana garuu qabatamaan hojiidhaan agarsiisuu qaba kan jedhuun kaasa. Kana jechuun maal inni humnoonni kun yeroo bittinnaahan, yeroo humna dhaban, yeroo humna mootummaa, humna nageenyaa mootummaa fuuldura dhaabbachuu dadhaban bibittinnaahanii hawaasa keessatti kan makaman. Qe'ee adda addaa keessatti kan makamanii mataa haaddatanii, wayaa jijjiirratanii, bifa jijjiirratanii uummata keessatti makamu waan ta'eef uummanni namoota karaa kanaan uummata jeeqaa turan, dhiiga dhangalaasaa turan, qabeenya barbadeessaa turan, nagaa fi tasgabbii uummatachaa dhowwaa turan bifa kanaan bittinnaahanii qawwee dhoksanii uummata keessatti dhokatan baasee kennuu qaba jechaadha. Baasee kennuu qaba. Humnoonni kun mootummaadhaaf harka kennuu qabu, ijaaramuu qabu, leenjii haaromsaa fudhachuu qabu, hordofamuu qabu, karaa nagaa fi tasgabbii qabuun uummatatti makamanii uummata miidhan sana kiisuu qabu. Kanaaf karaa qaxxaamuraatiin uummatatti makamuun, wayaa jijjiirrachuun, mataa haaddachuun waan mul'atuuf uummanni kana buqqisee saaxilee mootummaatti kennee karaa mootummaatiin beekamanii galmaahanii leenji'anii onneedhaan sammuudhaan qulqullaa'aniiti kan uummatatti makamuu qaban waan ta'eef uummanni gahee kana taphachuu keessatti adda durummaadhaan gahee irraa eegamu bahachuu qaba jedheen amana. Hayyee gara goolobuutti fidaati jirra adde caaltuu akka waliigalaatti waltajjii marii kana irraa yaadama mootummaan badhaadhinaa yaadee fi galteen achirraa argame akka waliigalaatti akkamiin ilaalama akkamiin wal simate gaafiin uummataa fi yaadamni mootummaadha. Kun immoo waadaa haaromsuu keessatti shoorri inni qabaatu maalidha? Gabaabsatiin of kaasaa isa kana. Hayyee kaayyoon waltajjii uummataa kanaa akka paartii badhaadhinaatti kaayyeeffamee ture afran keessaa tokko qofa yoon kaase jalqaba irratti mootummaan hojiilee misoomaa sadarkaa biyyaatti hojjetuu fi sadarkaa gandaatti hojjetu kuni uummanni quba qabaayii ni beekaayii ni hubataayii akkamitti ilaala akkamitti hubataa mootummaan waan biraa yaadaa uummanni waan biraa yaadaa biyya waliin qaban guddisuun hin danda'amu. Kanaaf karoorri mootummaan qabate kunii fi karoorri paartiin badhaadhinaa qabate kun karoora uummataa ta'uusaa mirkaneessuu hojiileen hojjetamaa jiru kun properly hubannaan isaan bira jiru fi kan mootummaa bira jiru tokko miti mirkaneeffachuu jijjiiramni akka biyyaatti dubbannu kun jijjiirama naannoo tokko qofarratti rarra'ee naannoo tokko qofarratti qe'ee wayii tokko qofarra rarra'u moo jijjiirama hunda galeessaa badhaadhina jechuun jijjiirama seektara tokkoo qofa osoo hin taane guddina damee tokkoo qofa osoo hin taane konseptii guddinaa of keessaa qaba guddina lakkoofsaan lakkaa'amu osoo hin taane badhaadhina jechuun waan lakkoofsaa oliiti. Akkuma growzii fi developmentiin garaagarummaa qabu sanii jechuudha. Kanaaf kuni qe'ee hunda jira bakka bira hunda jira. Wanni inni mirkaneeffachuu barbaadu ammas waltajjii uummataa kanaan badhaadhinni akka biyyaatti badhaadhina waliigalaa badhaadhina hawaasummaa badhaadhina diinagdee badhaadhina siyaasaa boodatti hafummaa amma bilisa keeree kwasii kaasu boodatti haftummaarraa kan ka'e namni waggaa 50 guutuu daggala seenee bosona seenee saba wayii maqaa dhawatee maqaa saba saniitiin kakatee garuu immoo maqaa hawaasa dhawatee san dhiisii jireenya dhuunfaa isaa namni hin jijjiirre kaayyoo ifa qabu kan qabne biyyoonni tokko biyyoota waggaa 50tti biyya lafarraa kaasee biyya ijaaruun osoo danda'amu garuu rakkoo hawaasaa qe'ee ganda tokko hiikuu hin dandeenye mana barumsaa tokko ijaaruu hin dandeenye karaa immoo faallaa ta'een mana barumsaa silaa mootummaan ijaarullee deebisee jalaa gubu hawaasni inni maqaa isaa dhawatee kakatuun san akka bahee hin galle ka godhu ka bara jaarraa 21ffaa kana keessatti hawaasni inni maqaa dhawatu sun sababa ilma isaatiin badhaadhuu osoo qabu arra gadadoo fi duubatti hafummaa hamaa keessa akka oolu taasisu kuni cabiinsa boodatti hafummaa siyaasaatiin wajjinis wal qabatu.
Kanaaf mootummaan yookaan immoo paartiin badhaadhina hunda galeessa jennu aadaa boodatti hafaa aadaa jaarraa 21ffaa keessatti namni taa'ee waliin mari'atee yaada olaantummaa yaadaatiin fi bilchinaatiin biyya hoogganuun osoo danda'amu arras meeshaa waraanaa duubatti hafaa fannifatee humna waraanaa kanaan mootummaa kana bara isaa bara filannoo osoo fixatiin gadi buusa jiru kanas dabalatee hojii manaa kiyyaa doofummaadha boodatti hafummaadha qaroomina dhabuudha kanas anaa wal'aanuu qaba jedhee amana. Akkaataa kanaan badhaadhina hunda galeessa kana fiduun kan danda'amu ummata dhiyaatanii malaa fi mariin hayyee fi marabbaan kun haanaaf dursuu kun haanaa turuu jechuudhaan walamanuudhaan garaagarummaan mootummaa fi ummata jidduu jiru shakkiin mootummaa fi ummata jidduu jiru akka bu'uura hin qabaanne taasisuudhaan fedhiin hawaasaa dhugumatti mootummaan yookaan immoo paartiin kun karoorfatee gaafii kiyya deebisaa jira ilaalcha juusan akka qabatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Ijaarsa sirna biyya tokkoo ijaaruu keessattis amantaan uummanni hawaasaaf qabu hawaasni mootummaadhaaf qabu dhaloonni ijaarama biyyaa kana keessatti qabu olaanaadha. Kanarra ijaaramee boru diigamu osoo hin taane ka borus bu'urri arra taa'e kun itti fufiinsaan turu akka ta'u taasisuu keessatti mariin uummataa kun gahee olaanaa qaba jedheetiin amana. Paartiin badhaadhinaa immoo paartii dubbatu qofa osoo hin taane paartii hojjetee hojiin isaa dursee uummata bira dhaqee hojii san argaa hojii san harka qabatee dubbatu malee akka nama dubbachuu qofaan gurra namaa duuchuu qofaanis paartii dubbii qofaan amanu osoo hin taane jecha qofaan amanu osoo hin taane paartii gochaatiis. Kana immoo nuti qofa waan gartee paartii keenya ta'eef hooggansa keenya waan ta'eef ka dubbannu osoo hin taane hooggansi naannoolee hundaatii fi hawaasni bal'aan dabree warri silaa morkattootaatis bakki itti ragaa bahan bal'inaan jira jechuudha. Kana jechuun immoo sirna dimokiraasii akka biyyaa ijaarra jennu kanaas galmaan gahuu keessatti mariin uummataa kun gahee olaanaa qaba jedheetiin amana. Fakkeenyaaf waltajjii hawaasaa tokko tokko hoggaa yaamamu qaamni naannoo san bulchu yookaan immoo ganda san bulchu yookaan magaalaa san bulchu hawaasni inni hawaasa je'ee yaamu kun hawaasa isa dura dhaabbatu osoo hin taane hawaasa waan inni dubbatu deebi'ee hiikoo godhee sagaluma isaa dabarsuuf kan isa qofa jajaa oolu hojii hin jirreen osoo hin taane har'a hooggansa dura dhaabbatee hooggansa falmu sirrii miti ati magaalaa sirriidhaan hoogganaa hin jirtu ati naannoo keenya sirriin hoogganaa hin jirtu ati hataa jirta hattuudha jedhee akka dubbachuu danda'uufis gaarantii kannee fi fuulletti cimina kana qabdanii hanqinaalee reefu ani kaasuudhaaf yaalii godhe sun tokko lama sadii har'as rakkoo kanaa jira rakkoo kana immoo nuyi kaajee gaafa dubbatu boru deebi'ee akka hin dhabne waan laphee guutuudhaan onnee guutuudhaan waan amanuuf dubbachuun mirga kiyya je'ee waan amanuuf mirga dubbachuudhaan mootummaan yookaan immoo paartiin badhaadhinaa waan gonfachiiseef mirgi kun kannamee karraa fudhatamu osoo hin taane kan dhalootatti akka dabru ta'uus amanaa dhufuun isaa sirna dimokiraasiidhaa akka biyyaatti ijaarra jennu kana keessatti haqummaadhaan riisoorsisaa ta'uu faayidaalee jiran fayyadamuudha wajjinis dhimmoonni wal qabatu tokko ka ajaju kan raawwatu osoo hin taane waliin ajaju waliin ajajamuu waliin raawwachuudha wajjinis gahee olaanaa qaba waan ta'eef mariin uummataa kun akkaataa paartiin badhaadhinaa karoorfatee galma kaayatee deemesaniin galma isaa karaa ajaa'ibsiisaa ta'een kan galma gahee jennee fudhachuu dandeenya. Doktor goolabaaf nufaa ta'uuti yaadni fi gaafileen hawaasni kaase kun mootummaan badhaadhinaa imala gara fuula duraa keessatti taasifamu keessatti guddina badhaadhina biyyattiin qabattee milkeessuudhaa fi kutannoon inni qabaatu maalidha? Kun immoo yoo akka waliigalaatti gara fuula duraatti imala taasifnu keessatti shoorri inni qabaatu maalidha waltajjiin kun? Waliigala waltajjii kana akkuma sila isinii kaasee akkuma amma adda caaltuunis kaasuudhaaf yaalte waan mootummaa ida'amuutiif humna ta'uuf irree ta'uuf galtee ta'uuf mootummaa fi uummata gidduu wal hubannoo quba wal qabaachuu waan uumuuf mootummaan ida'amu immoo galmoota gurguddoo qabatee raawwachuudhaaf deemaa jiru kana keessatti galtee uummataa qofatu hin ta'in adda durummaan uummataa hirmaannaan uummataa baay'ee waan murteessaa ta'eef kan qophaa'e waan ta'eef
waltajjiin kun uummata hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetaman keessatti adda durummaadhaan hirmaachisuu, qooda fudhachiisuu, yeroo yeroodhaan uummataa fi mootummaa gidduu mariin akka jiraatu, wal hubannaan akka jiraatu, quba wal qabaatanii rakkoo irratti walii galuu, waliin furmaata kaahaa deemuu, waan hiikamuu qabu irratti kallattii waliin kaahaa deemuu, waan hiikame irratti waliin wal jajjabeessaa, irree walii ta'aa, humna walii ta'aa deemuu keessatti waltajjiin kun gahee guddaa qabaa jedheen amana. Gama tokkoon hojiin hirmaannaa uummataa malee hojjetamu kamiyyuu galma gahuu hin danda'u. Hojiin adda durummaadhaan uummata giddugaleessatti fidee karoora baasuu keessatti, raawwachuu keessatti, waliin taa'anii gamaggamuu keessatti uummata hin hirmaachifne, uummata qooda fudhachiifne fi qabatamaan uummata fayyadamaan taasifne karaa kamiinuu galma gahuu hin danda'u. Badhaadhinaa fi milkaa'ina Itoophiyaas galmaan gahuu hin danda'u waan ta'eef uummanni bifa sanaan kaka'umsaan dhufee hirmaachuunsaa, kaka'umsaan hojiiwwan kanaan dura hojjetaman, tattaaffiiwwan taasifaman, bu'aawwanii fi injifannoowwan argaman akka humnaatti fayyadamee beekamtii kennee galateeffatee humna godhatee gara fuulduraatti immoo kanarra dhaabbannee hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaaf irree nuu ta'a. Akka humna guddaatti fayyadamne jedhee dhaabbachuunsaa nuuf tokkoffaa kaka'umsa haaraa, xiiqii haaraa, humna haaraa mootummaa ida'amuutiif ta'ee jira jedheen amana. Uummataafis humna haaraa, irree haaraa, kaka'umsa haaraa ta'uu danda'eera jedheen amana. Tokkoffaa hidhi laga Abbayyaa xumuramee ibsaa kennuu qofaa miti. Gaanfa Afrikaa humnaan walitti hidhuu jalqabuunsaa meegaawaatii 5,000 oomishnee fedhii biyya keessaa guunnee biyya alaatiifuu dhiyeessuu dandeenya kan jedhu hidhi laga Abbayyaa mootummaan ida'amuu warshaa faabrikaas warshaa xaa'oos hin milkeessa, kan gaazii sanas biyyaan gaha, kan dirree xiyyaaraa guddichas hin milkeessa, ulaa galaanaa jalqabames hin milkeessa. Hidha Abbayyaa harka wal qabannee yoo xumurree eebbisiifnee tajaajilaan gahuu dandeenye kana booda karoorawwan gurguddoo gubaa irratti labsaman sana raawwannee galmaan geenye mootummaas morma ol qabnee uummata keenyas gadadoo fi iyyummaa keessaa baafnee gara badhaadhinaatti ceesifna kan jedhu sana abdii uumee jira. Uummata keessattis abdii uumee jira, mootummaa ida'amuu keessattis abdii uumee jira. Kanaafuu fuula tokkorra jirraa jechaadha. Waan kanaan dura hojjenne ilaalchisees waan kana booda hojjennu ilaalchisees fuula tokkorra jirra jechaadha. Wal hubanneerra quba wal qabaanneerra jechaadha dhimmoota kanarratti. Kun tokko. Lammaffaa hojii manaa walii qooddannee jirra. Hojii manaa walii qooddannee jirra. Mootummaan akka mootummaatti, uummanni akka uummataatti. Kanarraa kan ka'e mootummaan egaa uummanni mootummaa akkuma mootummaatti beeka. Rakkoo inni dhiyeessu mootummaan naaf hiikaa jedhee amana. Tokko kan onnee nutti hore kana. Mootummaarraa amantaa guddaa qaba. Mootummaan kun rakkoo ani dhiyeessu naa hiikuu danda'a. Mootummaa kana nan amanaa. Yoon itti madhee gurra kanaan dhaga'ee gurra kanaan hin dhangalaasu karaa ta'een naaf hiikaa jedhee amana. Kanarraa kan ka'e waan sagalee ol kaasee onnee qulqulluudhaan garaa qulqulluudhaan uummanni nutti hime sana nuti immoo galmeeffannee qabanneerra. Galmeeffannee qabanneerra. Kan mootummaan sadarkaa magaalaa jiru bulchiinsi magaalaa hiikuu qabu tokko lama sadii kana karoora keessatti galfadhaati kana hiikaa. Sadarkaa naannootti kuna hiikamu. Sadarkaa federaalaatti immoo nuti kana hojii manaati jennee fudhannee galla. Karoora keessa galchinee hiikna. Kan hiikamuu qabu akka ammaa adde caaltuun kaafte. Kan hiikamuu qabu kan yeroo gabaabaatti keessatti hiikamu. Piroojeektiin already jalqabamee sarara keessa jiru dafnee xumurree isiniin geenya. Kan humni keenya danda'u immoo karoora keessatti qabannee yeroo giddu galeessaa keessatti isinii hiikaa deemna. Dhimmoonni gurguddaan immoo humna mootummaatii ol ta'an, dinagdee mootummaatii ol ta'an, hafuura nama gaafatan, qophii nama gaafatan, humna nama gaafatan immoo isin nuu hubadhaa. Hiikuu diduudhaaf hookiin fedhii dhabuurraan utuu hin ta'in humnaa wajjin wal qabata, qophii wajjin wal qabata, dinagdee biyyaa wajjin wal qabata waan ta'eef kanaaf nuti isin yeroo nuu kennaa, nuu hubadhaa. Dinagdee biyyaa wajjin, humna biyyaa wajjin wal qabsiisnee adadaan
karoora keessa galchinee hiikaa deemna. Kan jedhu irratti walii gallee hojii manaa akka mootummaatti fudhannee dhufnee jirra. Akka uummataatti immoo uummataaf hojii manaa kenninee jirra. Quba walitti qabuun turre jechaadha waltajjiin sun. Waltajjiin sun quba walitti qabuutu hin ta'in hojii manaa walii kennu gahee walii kennu ture jechaadha. Akkuma hojii manaa fudhannee dhufne uummataafis hojii manaa kenninee jirra. Tokko guddina Itoophiyaa jecha guddina lammiilee Itoophiyaa jechuudha. Guddina ummatichaa jechuudha. Waan ta'eef ummanni hojii guddinaa kana keessatti kallattiidhaan gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Tokko oomishaa fi oomishtummaa bakka jirutti guddisuudhaan dafqee hojjechuudhaan miira yeroon qabnuutiin hojii isaa guyyaa guyyaa hojjechuudhaan ciniinee karoorfatee qabatee raawwachiifachuudhaan dhuunfaadhaan iyyummaa keessaa bahuu qaba. Dhuunfaadhaan oomisha guddisuu qaba. Dhuunfaadhaan hirkattummaa keessaa kadhaa keessaa gargaaramuu keessaa bahuu qaba. Dhuunfaadhaan oomishee gabaadhaaf dhiyeessee hanqina oomishaa gabaa keessatti mul'atu kana guutuu keessatti akka nama dhuunfaattis akka hawaasaattis gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Kun gahee ummatichaati. Kana qofa miti. Waan hojjete irraa sirriitti of eeggannoodhaan qusachuu qaba. Yoo maatiin jijjiirame yoo namni dhuunfaa jijjiirame biyyi jijjiiramti waan ta'eef hojjetee kan nyaatu qofa ta'uu hin qabu. Oomisha irraa gara afaaniitti ta'uu hin qabu. Oomishee kan maatii isaatiif itti fayyadamu itti fayyadamee ciniinee immoo qusatee qusannoo sanaan gara investimentiitti cehee iyyummaa keessaa bahuu qaba. Gara ammayyummaatti cehuu qaba. Gara ce'umsa dinagdeetti of guddisuu qaba. Kana gochuu qaba jechaadha. Kanarratti gahee isaa taphachuu qaba kan jedhu walii qoonnee jira. Bakka tokko tokkotti aadaan hojii keenyas jijjiiramuu qaba jechaadha akka hawaasaatti. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Miira yeroon qabnuutiin hojjechuu qabna. Halkaniif guyyaa hojjechuu qabna. Oomisha guddisuu qabna. Waan oomishni irraa qusachuu qabna. Waan qusanne immoo wayitti ceesisuu qabna. Isaan akka dhuunfaatti hirkattummaa keenya keessaa bahu, gadadoo keessaa bahu, iyyummaa keessaa bahu akka nama dhuunfaa fi akka maatiitti badhaadhina keenya mirkaneeffachuu qaba kan jedhu hojii manaa kenninee jirra jechaadha. Isa qofaa miti. Waan hojjeturraa immoo akka seera mootummaatti, akka labsii mootummaatti, akka hojimata mootummaatti galii mootummaadhaaf malu immoo galchuu qaba. Amma hawaasni daandii gaafatu, ibsaa gaafatu, bishaan gaafatu, bu'uuraalee misoomaa adda addaa gaafatu kun mootummaan kan hojjechuu danda'u galii uummata irraa sassaabamuun. Uummanni madda dinagdeeti yeroo jedhamu madda galii mootummaatis waan ta'eef waan hojjeturraa hojimata eegee qulqullinaan waan uummataaf waan mootummaadhaaf malu galii mootummaa sirriitti akka hojimataatti galchuu qaba. Kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Inni sadaffaan nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuu keessatti gahee irraa eegamu taphachuu qaba. Nageenyi kan mirkanaa'u gaaraa gadi tun ta'in godaa ol mirkanaa'aa dhufa. Uummata keessaa burqaa nageenyi. Nageenyi uummata keessaa burqaa waan ta'eef nageenya mirkaneessuu keessatti adda durummaadhaan maddi nageenyaa, maddi oomisha nageenyaa anaa jedhee hawaasni amanuu qaba. Namoota nageenya jeeqan, namoota tasgabbii uummataatiif sababa ta'an saaxiluu qaba. Seeratti dhiyeessuu qaba. Gorsee sararratti deebisuu qaba. Amma humnoonni badii biyya alaatii ergaman diinota keenyaa fagoo irraa ergaman uummata walitti naquu amantaadhaan, sabaan, gosaan karaa adda addaatiin walitti naquu irratti xiyyeeffatu. Yeroo walitti naquudhaaf nuti uummata gargar hin baanu, nuti tokko warri nu jeequudhaaf karoorfattanii nutti deemaa jirtan abalu faadha seeratti hin saaxillaa jechuu danda'uu qaba. Kana yoo bahate mootummaan immoo hojii manaasaa lakkaa'ee fudhate sadarkaadhaan edaduma humni isaa eeyyameen karoorfatee yoo hiikaa deeme uummannis immoo akkana amma kaase kana oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaan, qusachuudhaan, investimentiitti ceesisuudhaan, dhuunfaadhaan iyyummaa keessaa bahuudhaan, galii mootummaa sirriitti kaffaluudhaan, nageenyaaf tasgabbii hawaasichaa eeguu keessatti gahee isaa taphachuudhaan yoo mootummaa faana dhaabbate wal qabannee fuula tokkoon, humna tokkoon, irree tokkoon iyyummaa keessaa bahuu qofatu hin ta'in Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa Itoophiyaas Afrikaas fakkeenya badhaadhinaa addunyaas taasisuu hin dandeenya waan ta'eef waltajjiin kun irree kana nuu uumee jira, wal hubannaa kana nuu uumee jira, kaka'umsa kana nuu uumee jira jechuudha. Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi akkasumas hariiroo idila addunyaa Dr. Biqilaa Warrisaa akkasumas adde Caaltuu isaanii
ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddaa galatoomaa ulfaadha. Ulfaadhaa isinis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya addaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophiilee ETV Afaan Oromoo waliin turtii gaarii qabaadha.